hongeen naannolee lamman irratti uume salphisuudhaaf ga'aa akka hin taane hubachiise. Mootummaawwan naannoo kun ammumaa jalqabanii hojiiwwan haala waara qabeessa ta'een balaa hongee dandamachuu dandeessisu irratti akka hojjetan gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa Oochaan Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa namoonni jiranuu fi miiliyoonii 11 ol ta'an wabii midhaan nyaataa akka hin qabne ibsee jira. Horiiwwan yookaan beelladoonni manaa nyaataa fi galii argachuudhaaf gargaaran balaa hongeetiin waan miidhamaniif naannoowwan kana keessatti jireenya bakka kanaan dura turetti deebisuun waan dhiyeenyatti danda'amu akka hin taane Oochaan ibsuu isaa Kennedy Abaatee gabaaseera. Oduu amma nu dhaqqabeen naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti sababa ijaarsa seeraan alaa jechuudhaan diigamuu masjiidotaa sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa har'a mormii dhageessisaniiru. Naannoo masjiida Anwaaritti qaamoleen nagaa eegsisan namoota mormii dhageessisan irratti gaazii imimaanessu dhukaasu isaanii namni bakkicha ture sagalee Ameerikaatti himeera. Masjiida naannoo Piyaasatti argamu masjiida Nuurittis hordoftoonni amantichaa sirna sagadaa solaatatiin booda mormii isaanii dhageessisaa turaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetii alattis naannoo Oromiyaa bakkawwan adda addaa keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhageessisuu isaaniitti dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Shaggaritti amma ammaatti masjiidonni 19 diigamaniiru an jedhe manni maree Islaamummaa Oromiyaa guyyaa har'aa naannicha keessatti hiriira nagaa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessuu isaatis mirkaneesseera. Kanumaan walqabatee ibsa poolisiin Finfinnee galgala kana baaseen hiriira kanaan walqabatee lubbuun namoota lamaa darbu akkasumas qaamoleen nageenya 37 madaa'uu isaanii ibseera. Namoonni kanaan walqabatee shakkaman 114 to'annaa jala oolfamaniiru. Hanga'oonni lamman marii kamisa kaleessaa Beejingi keessatti taasisaniin ministeerri dhimma alaa Chaayinaa hariiroon dippiloomaasii biyyoottan lammanii walakkaa jaarraa tokkootii ol kan lakkoofsise ta'uu isaa ibsanii walitti dhufeenyi biyyoottan lamman gidduu jiru fedhii waloo irratti kan hundaa'e ta'uu isaa akka dubbatan maddaawwan oduu Chaayinaa gabaasanii jiru. Chaayinaan tumsa nageenyaatii fi misooma Itoophiyaa wajjiniin qabdu akka guddisuudhaaf deemtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa biyyi isaanii kanaan dura biyyoottan gaanfa Afrikaa midhaan nyaataa barbaadanuu fi marsaa lamaa fi gargaarsa atattamaa laachuu ishee ibsanii marsaa biraatiif immoo itti yaadaa jiraachuu ishee himaniiru. Itti dabaluudhaanis jaarmiyaaleen Chaayinaa Itoophiyaa keessa jiranu nageenyi isaaniitii fi mirgi isaanii seera qabeessa ta'ee fi fedhiin jaarmiyaalee Chaayinaa fi namoottan dhuunfaa akka eegamu Itoophiyaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatti jedhanii akka abdii qabanu ibsuun isaanii beekameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin gama isaaniitiin walitti dhufeenyi biyyoottan lammanii hiriyummaa aada qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uu isaa himanii fedhii biyyoottan lammanii kabachiisuu irratti akka cimanii dhaabbatan ibsuun isaanii gabaasameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii mootummaa Chaayinaa wajjin wal arganii mari'achuun isaaniis beekameera. Oduu kana walitti bafqaaduun dhiheesse ministeerri dhimma alaa Chaayinaa angara Beejing imalan ministeera dhimma alaa itti aanaa muummee fi ministeera itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa an ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin wajjin marii gaggeessuu isaanii irratti an xiyyeeffate. Oduu biraatiin humnoonni Tigraay akkaataa waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallattaa'een meeshaawwan waraanaa heddugaleessaa an akka moortaarii, dishqaatii fi matarayyeesii hiikkachuu jalqabaniiru. Gabaasa Mulqeetaa Asbahaa Maqaleerraa erge bafqaadutu dhiyeessa. Sirni meeshaalee waraanaa kana hiikkachiisuu fi mootummaatti kennuu kan raawwate magaalaa Maqalee keessatti yommuu ta'u, sirna kanarratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa argamuun isaanii beekameera. Gamtaa Afrikaatti garee to'annoodhaa fi mirkaneessaa kan bakka bu'anii Leetenaa Koloneel Teefoo Sokoilee akka jedhanitti adeemsi hidhannoo yookaan meeshaalee hiikkachiisuutii fi deebisanii qubachiisuu 85 xumurameera. Wanti amma hafee jiru akkaataa waliigaltee nageenyaa 3/2/2022 mallatteessameen miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii dhaabuudhaa fi uummatatti makuu qofa akka ta'e bakka bu'aan gamtaa Afrikaa kun ibsuu isaanii Mulqeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera. Biyyoonni Afrikaa wal waraansa Raashiyaatii fi Yuukireen hedduutti godhamaa jiru irratti walakkeessa dhaabbatanii jiran ejjennoo isaanii kana akka dhiisan ministeerri dhimma alaa Yuukireen gaafataniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu. Sirna yaadannoo hundeeffama gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti taasifameen sagaleen barbaachisummaa tokkummaa caalaatti yommuu dhaga'amaa turetti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa qooda gamtaan Afrikaa eegumsa nageenyaa keessatti fudhachaa jiruu fi gargaarsi maallaqaa akkaataa taasifamuu qabu irratti marii taasisuun isaa gabaasameera. Barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii jalatti hangaatuu dhaabbatichaa kan ta'an
Roosmarii Di Kaarloo dhimma kana ilaalchisee ibsa kennaniin murtoon mana maree nageenyaa lakkoofsa 2320 fi 2378 guutummaatti hojiirra oolchuu irratti gamtaan Afrikaatii fi michoowwan biroo fooyya'insa guddaa agarsiisuu isaanii ibsaniiru. Di Kaarloon itti dabaluudhaanis sochiin gamtaa Afrikaa gochaa jiru qaama furmaata dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoowwan Afrikaa keessa jiru hiikuudhaaf kennaa jiru ta'ee fudhatamuu qaba jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa isa booda gamtaa Afrikaatti jijjiirame waggaa 60ffaa yaadatanii oolaniiru. Yeroo hundeeffamni gamtaa Afrikaa waggaa 60ffaan kabajamaa jiru kanatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee nageenya Afrikaa irratti marii geggeesseera. Bal'ina qabna. Walwaraansi Yuukireenii fi Raashiyaa yemmuu ji'a 15ffaa keessa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuukireen deeggarsa argachuudhaaf gara Afrikaatti imalanii teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneetti argamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimiitirii Kuleevaa gaazexeessootaaf ibsa Finfinnee keessatti kennaniin dhimma Raashiyaa fi Yuukireen irratti gidduu dhaabbachuun akka deebii hin taane biyyoottan keenya Afrikaatti himuu barbaannaa jedhaniiru. Ji'a Guraandhalaa keessa yemmuu waggaa tokkoffaan weerarri Raashiyaa itti yaadatame akka Raashiyaan Yuukireen keessaa baatu yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii yemmuu murtoo dabarsuudhaaf jedhu biyyoottan Afrikaa 54 keessaa 22 mormuu yookaan sagalee kennuu irraa of qusachuu isaanii kan ibsan Dimiitirii Kuleevaa turtii isaanii Finfinneetti taasisan keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohammadii fi dura taa'aa Gamtaa Afrikaa Pirezidaantii Komoroos Azaalii Asoo'umaanii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan Afrikaa hedduun firoomni Raashiyaa wajjiniin qaban walitti dhufeenya bara bittaa koloniyaalistoota kan wal qabatirraa ka'uu isaa kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yuukireen Raashiyaan yeroo sanaa isee amma akka hin taane hubachiisanii yemmuu karaa wabii nyaataatiin ilaallu Yuukireen Afrikaa cina dhaabbattee akka jirtuu fi midhaan nyaataa akka Afrikaa qaqqabu gochuudhaaf waan hunda taasisaa jiraachuu isaanii akka waliigalaatti garuu bara 2015 keessa qofa naannoo Oromiyaa keessatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 1000 olii darbuusaa Koomishiniin Poolisii Naannoo Oromiyaa ibseera. Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa gabaasa qabdi. Koomishinii Poolisii Oromiyaatti hoogganaan damee nageenya tiraafikii Koomaandar Balaachoo Tikkii akka jedhanitti ji'oota 9 darban keessa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 1000 olii darbuu ibsaniiru. Balaa du'aa 932 ga'e kanaan namni lubbuun isaatti dabre nama 1178 lubbuu nama manaa dhabnee jirra. Yaa ta'uuti garuu gambarreen gaddaa 1227 kunis lakkoofsan 49 irratti lubbuu nama 49 hir'isuun keenya baay'ee gaariidha jenneeti ilaalla. Dabre keessa ji'a 9tti balaa 1004 balaan du'aa galmaa'ee barana garuu balaa 932 galmaa'ee 72 hir'isne jechuudha. Parsantiidhaan parsantii 7.2 irratee jira. Ajajaan kun sababoota rakkoo kanaati kan jedhan yeroo ibsan. Qophaan ariitiidhaan oofudha. Seera tiraafikaa kabajuu dhabu warra lafootiif dursa kennuu dhabu boqonnaa malee yeroo dheeraadhaaf konkolaachisu jedhanii teeknikaa ilaaluu dhabuudhaan balaawwan tiraafikii kan ga'u ta'udha. Naa ol fe'uunis jira. Fageenya eeganii konkolaachisu dhabuunis waliigalaatti kan jirudha. Gama biraatiin warra lafootis ka'umsa balaa keessaa tokko. Ka'umsa balaatti kan jedhu keessaa tokko daandiidha. Rakkoo daandiiti. Konkolaataan biyya keenya keessa jiru kan duriitii fi kan ammaa garagara. Daandiin keenya garuu sanuma. Mannis isumatti fayyadama. Konkolaataan mileenaan lakkaa'amus isatti fayyadama. Dhibbina daandii kan jiru ta'udha. Gama biraatiin daandiin ciccites dafee suphamuu dhabu. Keessattuu naannoo fiistaa irratti xiyyeeffatamee qaamni ilaalu rakkoo guddaa kan jennu keessaa isaan kana. Koomaandar Balaachoon keessattuu godina Arsii Lixaa bakka addaa Washaa jedhamutti balaan tiraafikaa irra deddeebiin waan mudateef daandii irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha jedhan. Obbo Abdulkariim Idris jiraataa godina Baalee magaalaa Agaarfaa ta'uu eeruun waa'ee daandii Washaa wayita ibsan. Kokoo keessatti karaa san gaddumaan dabarsaa guddatee beekta karaa san deemaa ture. Garuu tamiillana uumamte tul baay'ee qalbii nu cabsite. Maalumaaf karaan kun waan surra mootummaan maal callisa uummanni homaa callisa. Ajaa'iba yeroo baay'ee uummanni roobii uummanni adaabaa uummanni diishoo warri karaa kana hunduu adumaa fayyadamu warri gara magalgala wal keessa deemu ofirrumaa baay'ee madeema. Namni haati gabbaatee badii galaa jirti. Abbaan gabbaa'ee badii galaa jira. Ajaa'iba karaan kun karaa haadhaaf abbaa addaan hambisee finnarraa karatti hambisee adaabamarraa ka'ee haga diishoo paarkitti karaan qileedha. Ajaa'iba karaan qileedha karaan dhiphoodha. Deebi ammoo akka biyyoota guddatanii adoo ta'ee yookaan qilee tokko jalaa seentee gara siin baataa hin danda'ama. Karaan kun bal'inallee hin qabu hin dhiphata badii amma. Konkolaataan itti seenesani konkolaataa xiqqaate soddoomaa oli achi qofaan kan dabre. Balaa barsiisotaa fi namoota biroo yuunivarsiitii Madda Walaabuu mudateen barsiisonni 15 hojjettoonni bulchiinsaa biroo 4 fi konkolaachisaan akka du'e namoonni balaa
kanarraa hafan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Namoonni lubbuun hafan ammallee dhaabbilee fayyaa adda addaatti yaalamaa jiru. Namoonni balaa kanaan miidhamanii yaalaaf gara kolleejjii saayinsii fayyaa fi hospitaala Arsii Nagallee geeffaman keessaa 3 riifariidhaan gara Finfinneetti ergamuu isaanii hojii gaggeessaan hospitaalichaa fi ispeeshaalistiin daa'immanii Dr. Balaayilataa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jidduu kana mojoodha haga hawaasaatti haga baaleetti karaan jiru kuni baay'ee akkuma biyyaatittuu balaa tiraafikaatiin baay'ee beekamaadha. Daandiin kun baay'ee saffisallee waan qabuuf ol darbees gara baaleetti naannoo magaalaan itti mudate kanaa jalqabee haga Kofalee taga Shaashamanneetti kan jiru daandiin isaa xiqqoo haalli teessuma lafaa rakkisaa waan ta'eef balaan konkolaataa waan quunnamuuf hedduugaatti yeroo hedduu balaan konkolaataa kun hin dhufa waggaa guutuu kanuma hojjanne jechuu hin dandeecha. Bara bajata darbee akka namoota 179 dhibsimaa kan qaban asitti kan yaalamani. Hayyoonni kun qabeenya biyyaati. Manni hojii keenya kun balaan kun dhaqqabuusaa yeroo dhagaametti hayyoonni kun kan lubbuudhaan jiran as dhufanii kan Waaqayyo gargaaree ogeessa waliin akka lubbuun isaanii baraaramu godhamaa jira. Ammatti egaa gargaarsa Waaqayyootiin namoonni asgaan kun akkasitti nama tokko irraa koowwan miidhaan isaanii guguddaa ta'e yeroo dheeraa fudhatellee lubbuun isaanii baraaramaa jira jenneeti ilaalla. Barsiisaa Dastaa Mulaatus namoota balaa kanarraa lubbuun hafan keessaa tokkodha. Madda Olaabuuti Dipaartimentii Infoormeeshinii Saayinsii irraan barsiisa. Ganama yeroo hundumaa dura sanbata duraa fi sanbata guddaa durumaa deemnee achi barsiisaa turre waggaa baay'ee. Dodolaas hin deemnaa, Shaashamannees hin deemnaa, iddoo Ginneerillee qabna, Dalloo Mannaafaillee qabna, akka biraan jecha jechuudha. Sanbata duraa sanbata guddaa deemnee kan barsiisnu. Ganama sa'aatii tokko walakkaatti kaane aga iddoo sana deemutti waan tokko nutti hin dhaga'amne amma balaa sana ga'utti rakkoon tokkoon turre garuu toora sana ga'ee namichi dhaabee suphaa ture konkolaataa jala ciisee takka sirreesseetu ergasii booddee bakka fayyeera kanaan booddee walitti deebi'aan hin jedhee itti deebinee daqiiqaa 2 booddee qabuma dadhabee bakka waan tokko yoo qabu dadhabee maariinis fireenis waan tokko hojjechuu dide ituma jedhu allayyaa sana bira ga'e allayyaa sana bira gaafa ga'u bakka gommaa maarsan isaatiin qilleensa keessa ga'e. Durumayyuu konkolaataan rakkoo qabanatti fakkaata tooruma irraan gadii sana gaafa ga'e jala ciisee sirreessaa ture. Namoonni dubbisne akka jedhanitti balaa tiraafikii kana ittisuudhaaf dhimmoota akka ka'umsa balaa tiraafikiitti ibsamaniif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Rakkoon daandii ka'umsa balaa tiraafikii isa guddaa ta'e ka'e irratti abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni yeroo hin milkoofne. Gama biraatiin balaa tiraafikaa barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu galaafate kan ilaalchisuudha.